boqonnaa shan lakkoofsoddomu qofa baasime akkatti amantuun laala. Dubbisi kaa mana keenya dubbisi. Akkana jedha wangeela Yohaannis. Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u abbaa koo irraa kan dhageessan an farada firdiin ani farada qajeelaadha aanoo yaada koo duuka bu'uun yaada isan argee duuka bu'u ሰጥቶሻል እኔ እንደ ቲክቶክ አባጭ ግን እኔ እዚህ ሞዴል ላይ ሰጠሽ ዋሪ ያሱን ቀምና ጋይስ እሺ አባ አብዲ ኬት ነው የሚገባው እሺ ሩጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ነው ታች ነው ማጎቹ እንደደውሚ ሶስት እንደ ቲክታክ ግን አሽ Takon kabu tokko naasofna qoy nama barate waan taatee fansi duugaa kattaasa warri kaani tasgabbaa'uu danda'an tokko naasofna haasaa turte namoota baay'ee duukaa ergaan ture waan ta'eef talagaa sa'i Yesuus Kiristoos identity Yesuus Kiristoos dhugaa beekta taanaani macaafa qulqulluu hubachuun sin rakkisu tokko Yesuus Kiristoos gaafa ani humna kootii waa gochuu danda'u yookaan immoo yaada koo duukaa bu'uu danda'u yaada koo seenaa duukaa bu'aa kan jedhu inni eenyu akka ta'e hin beekta jechuudha. Maaliif Yesuus Kiristoos maal akka ture guutummaa caafata qulqulluu yookaan immoo caafata macaafa keenya guutummaan isaa Yesuus Kiristoos akka ta'e hin beekta yoo akkas ta'e jechuudha. Inni sagaleetti foon uffatee waan ta'eedhaaf namummaa isaa isa fooniitiin gaafa haasa'u eenyummaa isaa isa foonii kana gad deebisee isuma shila mucaan shila haasaa ture Filiiphoos boqonnaa namaa sana ulfina waaqummaa isa qixxeetu qabu ulfina waaqummaatu qabu aangoo waaqummaatu qabu dhiisee waa'ee eenyummaa isaa foonii gadi buusee haasaa ture kanaafi waa'ee humna kootii waa gochuu danda'u aangoo kootiin kana gochuu danda'u kan jedhe eenyummaa isaa fooniitii malee waaqummaa isaatii miti identiitii isaa dhugaa sun ta'ini identiitii isaa fooniitii akka taasaa ture jechuudha. Yesuus Kiristoos eenyu dubbii kana dubbate ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u kan jedhe eenyu isatu haasa jedhe isatu dubbate eenyu haasa'e maal jechuudha bartootatti haasa'e egaa bartootatti haasa'e maal jedheen qoy ani humna kootii waa gochuu danda'u kan jedhe dhugaadhaan jedhe garuu yegguu sana kan inni haasa'u identiitii namummaa kee taa'etu akka fariyaa ta'u namummaa isaati Yesuus homaa gochuu hin danda'u jedhame maaliif hin danda'a malee ani waa gochuu hin danda'an jedhu Yesuus ani homaa gochuu hin danda'u jedhame Yesuus Kiristoos hin beeka ga'etti Yesuus Kiristoos isa wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 14 gubbaa jiru dubbisati isa sagalee foon uffate inni boqonnaan kun dhuga dubbate gara dubbate maana diddan yala miliqu itti foon uffate waa'ee foonummaa yeroo uffate isa foon uffate foon faadho waa uffatu hin uffate anis foon moo uffate sibiila uffate foon keessa kana miti dhaggeeffatu tokko miti na dhaggeeffatu ati maal qabdaati soota moo maaf hin jedhin waan jedhe Yesuus Kiristoos ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhee caafamee jira moo hin jiru yegguu sana Yesuus Kiristoos eenyummaa yeruma sana amma mi bara amma arra naafeetiin jechuun jiru jedhee ture moo hin jenne barattoota jedhee moo hin jenne Yesuus jedheera jedhe hin jenne waan caafan jedhu hin jenne hin jedhu Yesuus humna ni qabu moo qabu humna ni qabaami Yesuus ni qaba humna isaa saniin waa hunda gochuu ni danda'a hin dhaggeeffadhu hin dhaggeeffadhu talagaagga'i hin danda'a maal taragaggaa yeroo kennameef garuu yeroo sanatti hin kennamne akka inni waa godhu no Oromoo Oromiyaa dhalatee dhufee yoo barbaadde dhaggeeffadhu yoo barbaadde dhaga'uu baadhu yoo barbaadde dhiisi yoo barbaadde dhiisi dhabuu asirraa hin buusi
Jechuun No, kana no, dhaggeeffatu hin jirtu. soba Nyaata dhiisee waa kee nyaachuu fi ani alalchuu fi abboon sobaan wangeela si gaafachuu jira waan si gaafachuu siif hin galle takka naan nyaata kee dhaabi dhugaatii kee kaa'i lafa qalbii kan keeti foon irraa nyaachaa fuudhan jiru deebi. baasee. Nyaataa jirta gooftaan natti himee jira naan dhagaa na shawwadda waan jedhe Sitti gootatti maamu. Yesuus Kiristoos humna ni qabu moo hin qabu? Hin qaba jedhe kaa. Yoo qaba jee namanta. Nyaata gaafa dhiifte kottu ati ebbo. Nama nyaata nyaatu sin jira fida. Gaafa nyaata irraa Asaan jedhu gaa asaan jedhu. gaafa raawwatte. Nyaachaa jiru bishaan dhugee. Nyaata bishaan akkana dhuganii. Jarana dhaggeeffannaa akkana akka jiru gurbaan kun. Viidiyoo si baaqee rakkoon qabu isa. Akkas kottu viidiyoo kottu. Guddisaa jiran. Maal jettee? Guddis. Bishaan akkana. Si guddisaa qoy. Ani si guddisuu hin danda'u mana kanatti hin danda'a dhiiroo. Si guddisaa qoy. Akkas. Na guddis rakkoon qabu. Eebbifame waan jedhe akka jaarsa wayii tokko maasoo nama qeyroo tokkooti waan jedhe Asi. waan jedhe mo'a beekumsa waaqayyo si dabalu Yesuus Kiristoos humna ni qabaami Qaba. anaafetillee humna waan qabnu jiraami humna ni qabnaami Yesuus Kiristoos humna isaa saniin humna qabu saniin waa hunda raawwachuu hin danda'a. Hin danda'e. Okay, wangeelli ke jedhu Yesuus Kiristoos ani jedhe Yesuus humna kootiin humaa gochuu hin danda'u jedhe dhugama soba. Sirri ma jedhe. Danda'as jiri jedhes. Hin jenne akkas hin jedhu naan ibsin hin jedhu akkas waan naa ibsin waan kallattiin qaal baqaal no yoo hin jiru waan naa ibsitu. Yesuus humna kootii waa gochuu danda'u jedheera. Jedhe humna kootiin waa gochuu danda'u jedheera. Sagalee waaqayyootiin fudhadha moo dubbii mo'aatiin fudhadha? Sagalee waaqayyoos fudhadhu dubbii mo'aas fudhadhu. Hin fudhadhu kan fudhatin hin fudhadhu. Dhaggeeffadhati. Ati dhaggeeffadhati. Ammayyuu karicha fudhachuu barbaadu waan ta'eef ati. Naannoo fina kanarra hanqa kanatti waa'ee karichaa dubbisaa hin jirru. Ifa bahi. Ifa sii bahi. Amma na kun ifa sii bahu sii ka'ee taa'u. Wangeela hanqa fudhattuu ani si gadi lakkisu hanqa wangeelaan itti amantu. Wangeela fudhachuu qabdatillee amma kanaaf jechuudha. Dubbii Yesuus naan fudhadha. Ati wangeela dubbisuudhaaf geessan taaneeti. Mee dhaabadhaan dubbisutti wayin wangeela dubbisutti siin gaafa ati kaa hin taane ati wangeela dubbisuudhaaf hin baranne barreessaan beeku dubbisuun beeku gana timirti beeku kutaa takka seenaame. Hin baranne sirriidha. Afaan Oromoo beekuudhaaf dubbii macaa qulqulluu beekuu amma kun ibsa waduu ka annan shawwatu uummanni si kofala waan siin jedhe mo'a nyaata yaaddu nyaata qotaraa takka eega dubbiti jedhe mo'a waan jedhe dubbii Yesuus Kiristoos fudhadha moo dubbii mo'aatiin fudhadha? Kamtu dursa? Ati moo? Dubbii lamaanirra amma tiktookera yeroo jedhu kana dubbii mo'aa beekumaatiin fudhadha moo dubbii sagalee waaqayyoo dubbii Yesuus fudhadha? Ati moo? Hin cufataa bara ati moo naan jedha eenyu kabiraa kasitti haasa'u ishee. Ati dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Dubbii waaqayyoo fudhadha. Ati dubbii koo tokkoyyuu hin fudhatin. In fudhadhu baqa dhaabi. Hayyee kanaafuu Yesuus Kiristoos homaa gochuu hin danda'u jedhee dubbisanii fudhadha. Atoo dubbii Yesuus ni fudhatta? Ani sitti maal jedha geeffadhatti? Sammuu cufamaa sammuu qulfii. No. Sammuu qullufamaa na dukkana. Kun ciisee kanatti haasawaa. Sammuu qullufamaa na dukkana. Sammuu qullufamaa na dukkana. Isin dhaggeeffadhu. Nunisi gobazi. Sa'aatii baay'ee sa'aatii 12. Sa'aatii nama nyaatan quufiin sagalee sa'aatii naan jedha haati manaatu biran jirtu deem fuudhii dura koottu haadha manaa godhadhu koottu nu hojjaasa wangeela maal beeytan pheenxeetamtu wangeela fudhata dubbii kiyyaas fudhadhu taanis fudhadhu jedha amma deebi'ee kan fudhatin maali pheenxeen wangeelatti dhamanne wanti quraana seete yeroon sii dubbisu Yohaannis 5:30 quraana Yohaannis 5 quraana suuraa Yohaannis Yesuus akkana jedhee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u abbaa koo irra akkaan dhageetti naan farada firdiin ani faradus qajeelaadha anoo yaada koo duuka bu'uu hin barbaadu jedhe quraana. Ummata akkamii akhi salaamu alaikum jirtanii jirana intee wangeela dhiisteeti natti iyyiti.
keessa yaamneetu Kiristoosin si fudhachiifne warri waldaan gabayaa walgahii sayxaanaati moo hojiin keessan maal goota mana qulqullummaa keessatti hafuura keessan tutti galee dhufa agaree hafuura keessan tutti galee dhufa beektaa gabaatti kanaaf isa keessa ifannaa kanaafuu sayxaanni sin keessaa ni seena kaani jiraami maal na keessa tun inni warra hafuura keessan Kiristaana keessan seena moo seenu sayxaanni Kiristaana musliiman jedhu ilma nama lapheen isaa dadhabaa keessan seena hojii isaa hojjennaan seexanni si seena hojii isaa harkifaannaan si seena maal sayxaana si keessa jira maana Atama yeroo baay'ee jawween baattaa gatiittiin baattaa harkattiin baattaa footoojiin kaataa miti amma seexanni jalqaba beektaga hafuura seexanni keessatti ilma namaa goomsa jalqaba gara wangeelaa deebiname aamin gara wangeelaa deebinama wangeelaan ni amantaa achi kanaaf yaa jechuudha waachin dhaqin baay'iste wangeelaan ni amantaa Karam maal jechuudha gaaffiin akkasiin gaafatamaa baalammatti baay'ee kana waan lagaa. Amma fakkeenyaaf qoraan ni amantaa. Taanaan jennaan eeyyaniin amanaan si jedha. Ati niin amanaa jedhe wangeelaan ni amantaa. Ani immoo gaaffiin qabu. Dhibba keessa dhibbaa oli nama malee nama maaludha. Ayya wangeela ofirraa ni qabdaa? Maaliif? La ilaha illallah. Wangeela ofirraa ni qabdaa? Maaliif? Na gaafatte. Naa dubbi